No, wait. Lubbuun koo maal taate baallaa? Yeroon itti hin jirtu. Haa ta'u rakkoon qabu lubbuun kee kan isin keessaa aba'u hin jedhe. Dhimma Guma maani nati na barreessite Kubes resika kulani kulani na fidida. la shira si kan wajib dhimma gisee gisee tokko ijoollee ilaale. Egaree fuutiin an dubbise dheesaniin. Eenyuun isirratti erge guumaa kan biraatuma baakootiin tiktookii banaa Calleedhaa lubbuun dhufteetti sagalee. Lubbuun keessan futti jedhee haboyyoon jedhee abaarsa ilmaan farraa yoon jedhe. Neetwoorkiin siina jalaa. Har'a ija namaan immoo maal taate biqiltuun salaamat manaan hin jennu. Biqiltuu as yallaa wani maloofi isiidhuma laayindoon gosa isiidhuma itti kan koo kan argaa jiru. Maashoo makkaa fakkaatti bar maashoo makkaa. An duraanuman isin duraanuma dhiisaa walittan isin raassaa dhiisaa wal jaallattu jaalala dhugaa qabdu isin lamman yeroon isiniin jedhu amanne isin lamman isinii galee nan amanne jechuudha. Haa ta'u malee har'a wannaan kaleessa jedhe sun hin oolle. Wannaan kaleessa jedhe sun hin oolle. Walumaa galatti mee duraan dursa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Guma yoo rabbiin sodaatte hadhanu faarsuu malee waa tokko waa'ee darbe tokko naasee please sin kadhadha. Faarsuu malee baga gammaddanii malee baga tokko taatanii baga fira keessaniif diina keessan adda baafattanii malee waan darbee qorataa maarree lafa kaa'e qorataan obboleessa siiti finnee irra naaf carrisanal obboleessa siiti duraanis ammas. Gisee tokko waan gaafatamu maaluma taasisaa jallattuu jechuudha. Guman jirtu bar guma tergeen dhabe kuulanii ati fidinaan. Ilaanni kun ergama diinaati guys. Biqiltuun irraa dhowwitamu narraa dhowwitu ati warra walumaa isin jedhama namni hojjetan keessan maame Wayye doktori Lamma maal jedhaa jirti isaan waan dhoosu laala akka jiruun sitti maam neekoy wallahi guma Jaarsummaa keessantu daba qaba kanaaf. Wait, maal kettala? Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun.
biqiltuu kaleessa jechuudha. Bakka meeqatti shaadaasiisa deemee. Gisee tokko siin kafarsiisa, gisee tokko sin sallamsiisa. Maal si godhuudha? Ati kun silaa nama meeqa biqiltuun kun guyyaa irraa siya sallamsiisaa. Guyyaan fiilmii isa kan. Bikoo jechuudha musliima keessaa iyyuu. Ni kamtu. Ini sih sirri. Makan itu sirri. irbaata kita irbaata keenyatti